jiraata bara baraan naafame. Ajab kan nama jechisiisu akkam namatti tola fayyinni dhuunfaa keenya iyyuu gammachuu guddaa ture ammas eebba dabalataa yeroon sagalee waaqayyootiin boqonnuuf qophaa'uun isaa akkam nama gammachiisa. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Sagaleen waaqayyo gooftaa yoo dubbatu akkas jedhi dubbata. Macaafa faarfannaa boqonnaa 122 lakkoofsa 1 gara mana waaqayyoo dhaqna yeroo naan jedhanitti ani nan gammade jedha. Shalom shalom shalom. Nagaan waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Nagaa ishee nagaa furaa isiniif dhiyeessaa kan jirtu waldoota kiristaanaa online charchii keessaa sagalee waaqayyoo akka gaariitti dubbachuudhaan fakkeenya gaarii kan qabdu waldoota kiristaanaa online charchii keessaa waldaa Yesus jiraataadha kan jedhudha. Egaa maarree waldaa Yesus jiraataadha kan jedhu keessatti obboloonni keenya obboleettiin keenya Galaanee fi obboleettiin keenya Burtukaan sagantaa galateeffannaa guddaa qopheeffatanii yeroo dhaloota kana gidduutti argaman gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Egaa maarree obboloonni kun lamaan bakka ijiyaadhaaf abbaa kan obbolaaf kan firaa nun argine keessatti iji waaqayyoo nu argee nu gargaaree har'a ammoo nama galataa nu godhee dhaloota kana gidduu waan nu dhaabeef nutis galata qabna jechuudhaan sagantaa galateeffannaa guddaa kana qopheeffatanii as ba'aniiru. Guyyaa guddicha eegamaa jiru guyyaa eebbifamaadhaan namootaatti ciramu kan seenaan namaatti jijjiiramu kan ulfinni hoolichaatti ol kaafamu guyyaa abdiin eegamu guyyaa kanarraa tasumaafuun hin eeyyamamu. Namoota dheebuu sagalee waaqayyoo qabaniif saganticha irratti wangeelli mootummaa waaqayyoo ni lallabama. Faarfannaan ulfina waaqayyoo mul'isu ni faarfatama. Dhukkubsattootaaf ni kadhatama. Lubbuuwwan haaraaf waamichi addaa ni taasifama. Namoota gaaffiif rakkina garaagaraa qabaniif addatti ni kadhatama. Egaa maarree eebba kana hirmaachuuf dhamaatii guddaa isinin gaafatu bakkuma jirtan teessanii waayifaayi yookaan daataa keessan banachuu qofaan karaa toora miidiyaa hawaasaa keenyaan akkuma salphaatti hirmaattota eebbichaa ta'a. Egaa maarree waldaan keenya sababa sagantaan galateeffannaa guddaan waldaa kana keessatti qophaa'eef yeroo fuula waaqayyoo gooftaa barbaadachaa kadhachaa kan turtedha. Waaqayyos waldaa kana keessatti namoota biyya alaa fi biyya keessa taa'anii waldaa kana keessatti hirmaachaa turan irratti waaqayyo eebba gurguddaadhaan isaan eebbiseera. Hidhaawwan seexanaa irraa bilisa ba'aniiru. Ba'aawwan gurguddaan irraa bu'ee aara galfataniiru. Hibboon jireenya isaanii hiikamee uffee jedhanii aara galfataniiru. Waaqa ba'aa ulfaataa golee nama buusu nurraa buuse gammachuu fi ililleedhaan nu burraaqsise. Waaqa amanamaa maarree biyya alaa fi biyya keessa teessanii bakka sagaleen kun itti dhaga'amu teessanii kan dhaggeeffatanii fi kan daawwattan dhukkuboota biyya lafaa kamiinuu qabamtanii kan jirtan hojjettanii dafqi keessanii fi eebbi jireenya keessanii kan qabame abdii kutattan hidhaa fi abaarsaan takaalamtanii wanjoo seexanaa jalatti barootaaf kan rakkattan walumaa galatti galaana yaadoof dhiphinaan liqimfamtanii kan furmaata dhabdan hundinuu amma dabareen kan keessanii hirmaattota dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo kanaa taatanii waaqayyo kana hundumaatti bilisa isin ni baasa. Egaa maarree guyyaa sagantaan galateeffannaa guddaan kun qophaa'e irratti tajaajiltoonni dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo qabatanii nu gidduutti kan argaman hojjetaa wangeelaa Dijinii, hojjetaa wangeelaa Ifaa, Raajii Saddiitaa, faarfataa Bojaa, Raajii Abdii fi faarfattuu Jituudha. Egaa maarree guyyaa sagantaan keenyatti qophaa'e gaafa guyyaa 7 haga 9 ji'a 5ffaa bara 2026dha. Egaa toorri bilbilaa keenya 9715 6428 6244 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii maarree poostera sagalee misiraachoo audoo fi viidiyoodhaan kana malees faarfannaa karaa onlaayiniitiin hojjechiifachuu kan barbaaddan lakkoofsi bilbilaa keenya Duwwaa 920
138531 irratti nu argattu. Olii gadi dhufee tuulna kaase na jabeesse na dhaabe galataani nan lallaba nan faarfadha calin jedhu kansaa naman ta'e isaanii. Olii gadi dhufee tuulna kaase na jabeesse na dhaabe galataani nan lallaba nan faarfadha calin jedhu kansaa naman ta'e isaanii. Akka lallabuuf hiikee gadi na dhiise akka lallabuuf hiikee gadi na dhiise akka lallabuuf hiikee.